saayiba ishee durbaaf quraana qabdee kakachuutti jirti jechuudha. Yoon si gane quraanni na haa ganuu si dhabuurraa abbaa fedhe dhabuu naaf caalaa jechuu jirti. Sagalee ishee isheen dhaggeeffachiisa hedduu na ajaa'ibsiise. Sanuu ilma namaa sanuu intala shamaraaf jecha abbaa manaa ishee yookiin ustaaza dhabuu filannoo ishee godhatti jechuudha booniyyeen. Kana sheexanan nama dogoggorsaa fi maaltu akka namatti ta'ee jiru ani beeku jechuudha. Ilmi namaa gaararraadha. Har'a si jaallata boruu si jibbuu danda'a. Har'a gaarii siif yaada boruu hamaa sitti yaaduu danda'a. Biyya lafaa kanarratti nan ganu jedhanii kan abdatan tokko rabbi tokkicha. Lammaffaa haadha si dhalte. Obboleessi kee obboleettiin kee si ganuu danda'a. Ilma namaa jechuun garaa tokko keessaa baateyyuu inni amansiisu jechuudha. Haalaaf yeroo wajjin jijjiiramaa deema ilmi namaa. Mucayyoon kun boriyoo bultii ijaarratti dhimma kee hin qabdu booniyye. Jahannamii keessa kan baay'atu maal jennaan dubartiidha jedhan. Ani cinqaa ilma dhiiraa arguu hin danda'u obboleessan hin qaba waan ta'eef wallahi ustaaziin kun hedduu takka garaa na nyaatanii jiran jechuudha. Mee sagalee booniyyee dhaggeeffannee walitti deebina. Asuma dhaabadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Har'a wayiif dhufnee jirra. Wallahi har'a wayiif dhufne. Nu dhaggeeffadhaa aga xumuraati. Inni sunis maalidha namoonni hedduun balala keenyatti hinaaffaa daangaa darbirra jirutu jira. Sila kanaaf aniif booniin dhugaa dubbachuu fi jaalala ani obboleettiin garaa tokko keessaa bahe caalaan isii jaalladha. Isiinis jaalala na jaallattuuf anis jaalala isii jaalladhuuf waadaa walii galuu dhufne. Waadaan kunis waadaa namaa otoo hin taane waadaa kalaama rabbiitiin inshaallah. Ani immoo hiriyummaan keenya kun karaa biraatti fudhachuudhaan kan maqaa balleessummaatti deemtan ni jirtan. Garuu rabbi keessan sodaadha ittaqillaa hundi keessan hojjechuu. Kanaaf aniif seenaan nama waliin dhalate caaladha hiriyummaan keenya jechuudha. Ammallee rabbiin gargar nu baasni. Wallahi ani quraana kanaaniin kakadhaa fi agiin addunyaarra jiru ani hiriyummaa ishee jechuudha. Eenyumaanuu jechuudha. Eenyumaanuu abbi fedhe natti hafa malee jechuudha. Abbi fedhe. Isiniif galee wallahi ani yooniin seenaa ganee quraanni kun naa ganu jechuudha. Wallahi warabbal kaaba. Anillee akkasuma boonii jechuun yaanaa fi nuti nama miidiyaa irratti qofa wal faarsinu nama miidiyaa irratti qofa wal jaallannu miti. Aniif nama qaamaan waan hedduu waliin dabarsinee jiru waan hedduus waliif taanudha. Waan maatiin kunaaf hin taane isii waan naa taatudha. Wallahi maaliif hiriyoonni koos ta'e obbolaan koos viidiyoo kana arguu danda'u yaani abbaan fedheeyyuu jechuudha. Anillee boonii quraana kalaama rabbiitiin waadaa galaa fi jaalala isiidhaaf qabu. Hiriyummaanis akka obboleettiif akka haadhaa yoon guyyaa tokko woma fedheen isii jijjiire quraanni kun kan ragaa naa bahu miti kan ragaa natti bahu haa ta'u ani hamman duuniyaa kanarra jirutti boonii wantan ittiin jijjiiru tokkollee hin jiru. Ammoo nuti hiriyummaan keenya kan duuniyaa qofa otoo hin taane kan aakiraattillee inshaallah waliin milkoofnudha. Nuti nama waan hin taanerraallee wal gorsu nama waan hin taanettillee wal gorsuu miti. Inshaallah rabbiin nama isaaf jecha wal jaallate nu haa godhu. Jaalalli ani isiidhaaf qabu jaalala haga dhumaa har'a kalaama rabbiitiin waadaa isinii galuu dhufne. Namoonni jaalalli keessan jaalala miti jettaniillee viidiyoo hojjettan namoonni waan biraallee dubbachuutti jirtan rabbii fi dukkana qabrii ofirratti sodaatan waan hin taane viidiyoo keenya irratti hin hojjetina. Maaliif nuti dhugumaa wal jaallanne malee shamarri lama jaalala keessatti wal jaallatan jaalala dhugaa wal jaallatu. Garuu immoo nuti waan biraatiin wal hin jaallanne jaalala rabbiirraa dhufee wal jaallanne. Kanaafuu namni jaalala keenyatti hinaaftan rabbiin isin qajeelchu ilaahiin jechuudha. Yoommoo gubattan wanti nuti isiniif goonu tokkollee hin jiru. Rabbi obsa dhuma hin qabne isiniif haa kennu jedhaan bakka kootiin. Assalaamu alaikum. Dabalata sagaleen takkanii jira kan isaan isa qeequuf ustaazii qeequuf lama taanii ammas viidiyoo wayii waraaban jechuudha. Isiniif hin bana viidiyoo sana ittaan sun wanneen jechuu barbaadu. Dhugaa dubbachuuf dubartii jabduun dubartii cimtuuni waan abbaan manaa ishee jedherra kan of hedduudha jechuudha. Abbaan manaa ishee waan kana hin barbaadu yoo jedhe dirqama dhiisuu qabdi. Jannati miila jaarsaa jala jira jedhan malee miila saayiba shamarranii jala jira nama jedhe hin dhageenye. Wallaahi booniyyeen dubartii jabduu turte. Dubartii ofiishee nama gorsitu ofiishee gaariif hamaa sirriitti adda baaftee beektuudha jechuudha. Garuu maaltu akka ishee dogoggorsaa jiru hin beeku mucattii kana. Mee sagalee waliin dhaggeeffannee walitti haa deebinu. Booni koo
yoo qabaannes kan gammadu nuyi kan ittiin boonu nuyi yoo dhabnes immoo kan gaddu nuyi yoo argannes hin gammanna yoo dhabnes hin gaddinu hin gammanna namni tokko garuu waanuma sangalchineef maaliif afaan banaa Muhammad bayaan kana intala tanaaf booyaa ture iyyaa ture jechuu intalaan ture immoo intala isa waliin jirtu tana laala tana jechuu akkanatti fuula keessan dhoyfattanii yoo ta'e malee viidiyoo waraabinaa jedhee inni gorsee jennaan kun barreeffamsaa kana dubbisa kana diddee immoo si dhiisa malee isin dhiisuu jetteen seenaan dhiisuu jetteen mee amma intalli sun jaalala isaa qabdi namni immoo nama jaalatu mucattii har'a badhee walitti dhufanii osoo jaarsisii kootu jedheeni galee jedheeni biraa galtu tanaa miti maatii isii ka ishii dhale jechuu wallaahi laazim san osoo inni ittiin dawwaliin jedheeni namni nama jaalatu akka ittiin dawwalle beeka nadhoo faarsanii gaafa matarratti of baasan jechuu wallaahi laazim addaan banattee namarra fincaa'u malee wanni hafuuf hin jiru kun saayida shamarran hundaati jechuu shamarri takka gaafate faarsite si tuuffattiyanii akka wallaalaatti silaatti akka ati waa takka hin beekne akka immoo ati shamarra takka iyyuu amansiifatuu hin dandeenye itti fakkaata taa'ee gaafa jedhanii ni didaama kun akkana. Yaa ilmooti yaa rabbiin narraa wal isin hin dhoowwi yaa iyyooti yaa narraa wal isin hin dhoowwi rabbumaaf jaadha dhiifama naa godhaa ati. Yaa borobbumaa jira har'uma galgala sagantaa nuu qabaa fi ustaaza keenya kanaaf namoonni hedduun sappoortii gochuuf fedhii qabna jechuudha maaliif bultii nagaadha mana isaanii mana keessaa jiraatan ustaazonni ijoollummaa isaaniirraa kaasanii umurii isaanii barnoota irratti fixu tarii uumnatti dhabuu danda'u dafanii bultii ijaarrachuu kanarratti sababa isaan gamaa gamana fageenya irra ta'aniif sheexanni walitti buusuu dandeessi waggaa tokko dura akkasuma ajandaa godhannee kaan kolfee fi kaan immoo gaddee fi biraan deebine jechuudha. Mee namoonni tokko ashaanguliitiin kolfitu jechuudha. Sagalee haadha kanaa dhagaa akkamitti kolfuu dandeessan isin haadha hin qabdani haadhi keessa yoo qabaatte namaa walitti isin jiraachifti isin boonsite yoo dhabde isin ijin boossi jechuudha. Dhiirri hin bo'uun jedhina dhiirri maaliif hin boonye yoo dandeetti dhabe yoo humna itti dhabe namni takka ni bu'a jechuudha waan tokko hawwayyoo bira ga'uun itti ulfaate. Umurii isaanii barnoota irratti dabarsan bultii ijaarrachuu irratti yoo humna dhaban akkam godhure nama gamaa gamana taa'umoo baay'ee sheexanii mokkorri jechuudha. Rakkoon isaanii kana malee waan tokko miti. Nama jaalalti jaamaadha bakka booniyyaa hedduu jaallatu lubbuu isaanii dabarsanii kennuuf barbaadu jechuudha dafanii of biraan gaachuuf immoo dandeetti itti dhabuu danda'u maal nama kofalchiisa amma kun rabbiin soraadha viidiyoo kana warroonni itti gammaddan sheer godhaa warroota femeesii biraan gahaa ati maa sagantaa qabdiin gargaarsifni fooloo qabdanaan hin jenna ani duris nama gargaarsisee hin beeku kanaafu manuma warra nama gargaaruun baratametti koottaa gargaaraa miti namoonni hedduun fedhaan gargaaruu niyyaa qabna jechuudha kuni waan ajiriitti argatan waan gammachuu namaaf kennuudha osoo gargaaranii wallaahi warri kolfitanii boruu ilmaan godhatu rabbi ilmaan keessanirraa waan baasuun beektan namni tokko yoo humna itti dhabeedha malee warri humna qaban kuna bultii isaanii nagaan uffatu jiru bar eessa kaanii eessa bira dhufanii jireenya fataa jiraachuu jiru inni dhabe immoo maalaa godhushi sheexana kan walitti nama buusu sababa fageenyarra jiraataniif kanuma jechuu barbaada isaan baay'ee karaa ittiin fe'anii warra akka maageekaa berna sira gursumfamaa asliif maakiini yeroo tokko wayii jechuudha ustaaza sin gargaara jedhanii yeroo tokko yeroo ajandaan kun isaanii afaan isaanii dubbatu dhaga'een ture garuu guyyaa tokko qofa dubbatanii dhiisan